Fardiko bangatu, mago bagate, mago bagate. Ide garbuñachu, luga mañate, luga mañate. Ullon darma mutola mama nagida ola. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Birraa Barii Miidiyaa. Kun Birraa Barii Miidiyaadha. Birraa Barii Miidiyaan sagantaa hawaasni Oromoo Naayiroobii haala qopheessirratti argamuudhaan haasaa gabaabaa qoree sagantaa qopheessa wajjin taasisaa haga sagantaa kennaatti akka hojii turtan kabajaadhaan isin affeerra. Tole mee as naqeetti kan argaman keessummaa tokko wal isin barsiisa maqaa keessanii fi eessaa akka dhuftan akkasumas immoo sagantaa addaa kana kaayyoon isaa maali akkamitti qopheessan immoo akkamitti milkaa'oota irratti waan gurguraatu waliin dursame maqaa keessanii fi keessanii dhaggeeffattoota keenyatti miidiyaa Birraa Barii Miidiyaa kan maqaan suudhaan Yunus Haji Qaasim jedhama. An Oromoo keessatti Arsii keessatti balbalti sheedama bakki dhaloota kiyyaa Dodola. Kan maqaan suudhaan sagantaa kana waliin akka kaase wanni adda kana uummata keenya kana hawaasa Naayiroobii waliin qabnee waamnee fi akka argitanii gammachuu warroota bayeefillee gammachuu dabarfannee warroota hidhaa jiruufillee sagalee taane warroota argitanii adda barcuma irratti jennee waliin haasofna jedhu kanallee akka biyyaatiif akka biyyarraa dhalanneetii fi akka namoota namaatitti akka dhugaa taatee irratti haasawuu barbaanneeti. Kanaaf namoota kana yaada kana dabarfatanii waliin qabne jechuu barbaada. Hedduu galatoomaa adda sagantaa kana qopheessanii sagantaa kana irratti immoo qeerroon hawaasni Oromoo Naayiroobii keessa jiraatu hundi isaa hirmaateera moo akkami moo maali haalli akkaataa barbaadanii isin hirkaa'eera? Keessaa kan dhufillee jira namni marrillee hin dhufne ammallee guyyaallee sagantaallee wal jala bu'ee maal jennaan boruun nama waamne boru jechuun silaa iftaan yookaan iftaan kaan nama waamanii ammoo wanni kun waan nu jalaa tureef kanallee wanni xiqqoo nu jalaa dhummaarraa yookaan sanbattan godhuu kamallee xiqqoo argitee hayyoonni keenya kabaanis waan haalataa itti gammachuu tokko argitanii yeroo isaan mana seenanii yeroo kaasaan haasaa godhan waan argineef sanumarraa waan gammachuu argitee akka waan approof ta'e yookaan beekumsa arganne tokko waan hin ta'iniif ta'u ammoo viidiyoo tokko arginee jennaan dhugamaa bahuun oolanii ka jennu kanarratti deebineeti amma kaleessa saganteessinee waan kana adhawwaamuu fi namnillee argitee hawaasni waliin dhufee fi guyyaan jala godhatan fakkaata malee haa ta'u dhufanii alhamdulillaahi tanumarratti yaada dabarfatanii namni malee kana jechuu barbaadu. Hedduu galatoomaa gara kaayyoo sagantaa irraa itti as deebinu kaayyoo sagantaa irraa qabsaa'onni Oromoo Mahamud dabalatee mana hidhaa keessa waggaa tokko fuula kaa'ol turan bahuu sababeeffatanii sagantaan akka qopheessitanii mee miirri uummataa kan isinitti dhagahame maal fakkaata gara fuula duraatti immoo ammallee hidhamtoonni keessaa qondaalonni abaaboo olaanoon baay'een akkasumas immoo qeerroon kumaatamni ammas mana hidhaa keessa jiru akkasumas immoo warri hidhamtoonni siyaasaa amma bahanis jawaabaa dabalatee jechuudha haalli nageenya isaanii akka ammaatitti amansiisaa miti. Kanaaf miirri uummata keenyaa kun immoo akkam ta'uu qaba jettanii yaadannee amma gammachuu baay'ee jira, milkaana baay'ee jira, gaaffiin baay'ee duuba jira. Uummanni keenya gammachuu ibsachuu jira maaliif haguma argatetti gammadee ibsachuutti jira. Maal ta'uu qaba jettanii maal laamtanii hawaasa isaanii kanarratti? Kanarratti obboleessi galatoomii wanni guddoon dhaabuu jilbi sadi gubatee sadaffaan naafaa jedhanii kan irratti argitee yeroo cufaayyuu waan arginu keessa miira seenuu hin qabnu. Miira yeroo seenutti ka gaafiin uummata Oromoo deebi'initti haga argitee gaafiin qabsaa'otaan deebi'initti haga gaafiin qeerroo qarreen deebi'initti wanni argitee miira keessa nu galchullee hin jiru jechuu barbaadeeti. Maaliif jennaan dhugaa gammachuun hin gammannaa hidhamee nama sammuu keenya mara hidhamee warra siyaasaa hidhu jechuun sammuu nama maraa hidhu jechuun argitee akka namaatitti uummanni amma hidhamee hidhaa keessaa bahe kun akka Oromoo osoo hin ta'in akka Itoophiyaatitti iyyuu hayyuu Itoophiyaan yookaan Afrikaaf bakka bu'u ka jennee yaadnu keessatti yoo namni tokko hidhee argitee mootummaan tokko hidhee warroota kan irratti yaada wanna badii tokko malee naman ajjeefne mirga namaatiif dubbataniif hidhanii nama akkanatti ka godhan taate kun sitti dhagamaa jiru kanatu sammuu namaa hidhee jechuudha. Gammachuun adhaallee wanni yookaan akkasitti bahuu dhabe badaatti itti deebisanii yookaan dhugamaan gadhiisanii dhugaan gadhiisan jechuuf abaa'oon akka jirtu miseensi abaa'oo akka jiru hidhaa jira. Miseensi abaa'oo yoo gadhiisan akkuma mee amma fakkeenyaaf warroota Tigiraa ka gadhiisan warroota akka abaa'oo muka keessaa yookaan dhukaasaniitti qabanii jechuudha. Abaa'oon ka warri muka keessaa iyyuu achiyyuu jiraate ka biyya keessa jiru iyyuu miseensi abaa'oo ka biyya keessa jiran warroonni gurguddaan warroonni silaa beekamtoonni sanniin gadi hin dhiifne jechuudha.
warri gadhiisa warra kafaa'ooti jechuudha. Kafaa'oof abaa'oo jechuun takkatti ilmaan Oromoo abbaa takkaati jechuudha. Achirratti odaa jedhanii haa maqaan moggaafatu malee ilmaan Oromoo takkaa jechuudha. Ilmaan Oromoo takka taate tana hojjaan qooduu irratti murtii nuuf fakkaataa jechuudha. Yoo ammoo wixataaf kibxata kana kaleessaaf eeggadda waan ayyaana ta'eef dhaabanne haa fakkaatu. Yoo ammoo san hin ta'initti kun qoqqoodama guddaa waan nuuf fiduuf ummanni keenya dammaqinaan akkuma Umar Suleeman baan waa hedduutu gadhufa waa hedduutu dhufa dammaqumaan eegaa wama dhufu cufaa akkuma inni jedhe san akkasi dammaqaan ofirraa eennee hawaasa keenyaan wal qabannee ummata keenya kan bukkatu eenyullee yoo ta'e namni hatee dhamee jiru eenyullee yoo ta'e namni jaalatee dhagaa keessa muka keessa olii gadi hin jiru argitee waa damnaaniif waa quuqamnaaniif rakkoon itti gallaaniif biyyaa bahee jechuudha ni inaadha jiru kun waan taanee biyyaa baane qabnaa jechuudha mirga hin qabnu jechuudha mirga dhabnaan biyyaa baane malee osoo mirga qabaanne namni biyya ofii jiru jechuudha kanaaf ummanni keenya wal ta'ee wal bira dhaabatee kun ebalu kun hatta viidiyoo keessa jiraa jechuudha namni ciccimaan namni uummata Oromootiif quuqamu warroonni uummata Oromootiif quuqamu hawaasa kan kee bira dhaabattee warroonni garaa jala baatu ammoo atuu garaa jala baatee gaaf tokko wanni garaam nyaatan akkasiin taatu sinuun beektanii kan irraa hundooftanii akka uummata bira dhaabattan akka ammallee deebitanii saba keessan qabattan saba keessan bira akka dhaabattan akka warroota baay'ee kana qabatamaan argitanii hundatti taatanii abbaatti taatanii eeggattan jateessan jechuu barbaada warra baay'illee warra hafellee bira dhaabannee yaadaanis qaamaanis argitee waan barbaachisu bira dhaabannee akka warri sun bahu dhiibbaa godhuu qabna achirratti warra keenya akka bosona jirullee teenna ilmaan Oromooti wanni hojja qoodan hin jirtu abaa'oof kafaa'oon takkatti kaa'oon isii takkatti numarru mataasan qabnaa jechuudha kanaaf diinni harka dha'ee Oromiyaa qoodeen qooduuf deemu kun nurrumaa dhaabadhaa jennaani yoo itti fuuftan woonnuma amma yaaddanii bira teettan kana isin baasa hayyoota teen hidhanii achi jirti ta hidhanii achi jirtu sun gaafa jara hidhanillee qabsoon asir adha nama qabtu wareegame Itoophiyaa keessatti yoo bariskii yaa'u si gaafa nam 260 tootaalii ka hidhatee fi kan hidhatamiin ala kun jechuun lubbuu ilma namaati lubbuu ilma namaa akkuma hoolaatitti yookaan akkuma waa raammoo lafarra jataniitti ilaaluun intaatu achi deebitee jechuun konkolaataa akka gaafa Jawaar baanisa qabsoon ammallee bakkuma gaafa jarri dhaabdee hidhamtee jirti amma yoo furmaata argamtee jette furmaata dhugaa'oo taate sabaaf sablammii cufaayyuu ka ammate ta'ee ka achitti marii ta'ee ka ta'u jechuu barbaada dhaamsi kiyya kana hawaasa kiyyaan wanni dhaamu bira dhaabachuu qabna sabaaf sablammii ammachuu qabna sabaaf sablammii tokkummaa yaaduu qabna tokkummatu nu baasa ammoo maaliitu jira si fakkaate yeroo gargarii waan yoo akkana laattu si ajaa'ibsiisutu jira yoo Oromoo nyaachuuf deemu ka sabaaf sablammiin caqqisu na ajaa'ibsiisa Oromoo nyaatee sabaaf sablammiin dhiisu wanni kun agaddeem kun nama lubbuu qabu cufaa ima nyaataa jechuudha argitee ka beekee ka dandeettii qabu kanaaf jechuu waan isin jechuu barbaadeef asumatti waan dhaabuuf argitee namni hedduu jira kanaaf manguddoon teenna abboonni amantii abboonni gadaa dargaggeessi shamarran akka nam tokkotti wal bira dhaabatanii akka yeroo duraanii akka wal bira dhaabannu isin jedha faffaca'uu hin qabnu ta'uu qabnaa isin jedha. Tole kabajamtoota hordoftoota keenya ammas walitti deebinee jirra yaada hawaasaa akkuma fudhachuu akkuma itti fufnetti jirra ammallee keessumaa biraa tuunafinaa jira keessumaa kiyyana wal barree gara yaada keenyaatti dabarra akkasuma sagantaa keenyaatti wal gurgura. Tole mee maqaa keessanii fi sagantaa dursanii hawaasa hordoftoota keenya wal baraati. Ayyee galatoomaa isiniin jedha duraan dursee kiyya maqaa milkeessa wareegamuuti aanaa muumessaati. Wanni isiniin jechuu barbaade wanta isin galatoonfadhu tokkoffaa birraa miidiyaan baay'ee hordoftanii waan rakkina keessa jiru akkuma amma jirtan kanatti rakkina bakka maraayyuu keessattuu rakkina Naayiroobii keessa jiru wanni diqqoo nu dhagamu gaafa Hacaaluun wareegame waan ittiin sagalee dabarfannuu dadhabne. Kanaaf tokkoffaa galatoomaa isiniin jedha bakka rakkinni jiru dhufanii halkanii guyyatti yoo hordofan baay'ee ka hawaasaatillee galatoomaa isiniin jedha duraan ibsinu. Tole baay'ee galatoomaa nullee hedduu isin galateeffannaa tole mee sagantaa har'aatiin wal qabatee wanta jiru irratti yoo xiyyeeffannu mee qabsaa'onni Oromoo Jawaar Mohaammed dabalatee waggaa tokko oliif mana hidhaa keessa turan akkuma isaaniitti osoo yaadan mana hidhaa kan bahanii isa kanaan wal qabatee immoo hawaasni keenya biyya keessaa fi biyya alaa akkasumas biyya ollaa keessatti illee as Naayiroobii dabalatee
gammachuutti dhagame ibsaa jira. Ati yeroo waan kana geettu mee akkamitti miira akkamitti sitti dhagame miira hawaasaa immoo akkamitti hubatte? Galatooma isin jedha miirri akkasuma nu dhagame namichatti waan jedhe mammaakee adurree fi hantuunni wal waamteeti cidha. Isinin tullu koottaa jetteen adurreen. Hantuun si cimeessi akkana laaleeti. Adurreen hajjii dhatte malee hajjii dhatte isinin tullu jennaan adurreen hajjii dhatte malee amala hin jijjiiranne jedhanii. Nu wanni kun dhugaayyuu jechuutti hin jirru gammadutti illee jirra garuu geessi kenna bahuutti jiru. Maaliif namni adda Jawaar bahe yoo jedhan ka Jawaar adda hidhamtoonni siyaasaa ka lakkoofsan qabne hidhaa keessa bilisa yoo jedhe warra hidhaa san keessa jiru isaan san cufamaa bakka yeroo tokko hin baafne maali rakkoon jiru achi keessa yeroo tokko gadi hin baafne warra siyaasaa warra abaa'oo deeggartan jedhanii ka hambisan tokkoma siyaasni hateen hidhamne waan kanaaf ani miirri guddaan dhagamu hawaasni kennallee hadha wanni guddatee bahuu dadhabee fi goma kana amanuu dadhabee konfiizi ta'eera. Konfiizi jechuun namni kun dhugaayyuu nama kana ammallee hidhaa keessa jira namni harka mootummaa jira. Tole hordoftoota Birraa Barii Miidiyaa ammas walitti deebinee jirra yaada uummataa fudhachuu akkuma itti fufnetti jirra amma immoo qeerroo tokko wajjin isin dhiyaadhee jira. Mee qeerroon kun eenyuun akka ta'e mee ofumaa isaa ufaa beeksisuu gara isaatti isin dabarsa. Mee maqaa keetii fi eessaa akka dhufte? Galatooma jedhachuu barbaada duraan dursee Birraa Barii Miidiyaan carraan akkanattiin galatooma jechuun barbaada maqaan kiyya Ahmed Kinnee jedhama dhalataa godina Arsii Lixaa Nageellee Arsiirraa kan jiraatu as magaalaa Naqamte. Hedduu galatooma Ahmed qeerroodha akkasumas immoo gama tokkoon sochii tokkummaa qeerroo fi qarree Naayiroobii keessattis miseensa Jawaar keessaa'uu qabsaa'onni Oromoo Jawaar Muhammad Hamza Booranaa Baqqalaa Garbaa qabsaa'onni Oromoo deeggarsa hidhaa bahan sababeeffatee miirri uummataa gammachuun keessaa'uu qeerroo biratti mul'ataa jiru kan baay'ee namatti toludha. Mee akka qeerrootitti ati erga isaan mana hidhaa irraa bahanii dhageettee maaltu sitti dhagahame miira uummataa immoo akkamitti hubachuu jirta itti dabalee immoo mirqaanni kun yookaan immoo gammachuun nuti amma ibsachaa jiru kun akkamitti ta'uu qaba jettee yaadda jechuun qabsaa'onni baay'een ammallee mana hidhaa keessa jiru akkasumas immoo haalli nageenyaa qabsaa'ota amma hidhaa bahanillee gaafii keessa jira kanaan wal qabsiiftee mee gammachuu amma argame kanaa fi miira sitti dhagahame akkamitti ibsite? Galatooma jechuu barbaada. Dhugaadha uummanni Oromoo waggoota dheeraaf qabsaa'anii hidhamanii ajjeefamanii qabsoo kana hagarraan ga'anii jiranii akkasumas waggoota lamaaf yookaan dhiyeenya waggoota lamaaf hayyoonni Oromoo qabsaa'onni Oromoo yakka tokko malee mana sirreessaa seenanii ofii isaaniitti hidhanii ergasii waggaa lama guutuu erga ga'aniin booda immoo gallakkifamaniiru. Gallakkifamuu isaanii irratti baay'een gammachuun natti dhagahame akkuma uummanni Oromoo iddoo garaagaraa ta'anii gammadan anis akka qeerroo tokkotti gammachuun guddaatti natti dhagahame sagantaalee garaagaraa bakka gadhiifaman jedhu qopheessinee irra dhiichifnee bulloon garmaamu tola jennee taphannee gammachuu bahuu isaanii gammachuudhaan ibsadhaa. Rabbiin isaan nu baaseef immoo galata galchee jechuu barbaada. Hedduu galatooma Ahmed ergaa baay'ee nu kaaste dhumarratti mee fakkeenyaaf Jawaar tanaan dura jechuudha yeroo gara biyyaatti galu uummata Oromootii fi rabbiin qofa abdaddee galee waraana mootummaas akkasumas immoo qaama hidhate kamiyyuu abdaddee osoo hin taane uummata Oromootii fi rabbii qofa abdaddee galee wanta jedhu kaasee ture erga inni hidhame kaasee garuu wanti sun uummanni jechuun dhiibbaan uummanni godhe hamma inni yaade sana waan ga'uudhaatti fakkaatu kanaaf akka qeerrootitti kana maal jetta lammata immoo Jawaar nama baay'eetu ofitti dhiyeessa nama baay'ee ofitti dhiyeessuu irraa kan ka'e baay'ee miidhame jechuun miidhaa isarraan gahee ture kanaaf immoo akka qeerrootitti illee immoo maal dhaamtanii waan kanarratti? Dhugaadhaan immoo isa jechuun Jawaar dhugaadha qabsaa'aati qabsaa uummata Oromoo qofa sun tana qabsaa uummata gurraachaati. Haala qabsoo Oromoo irratti erga biyya galeen booda dhugaadha uummata Oromootiif qeerroof rabbiin qofa hidhadhee biyya gale akkuma jedhu Jawaar erga hidhaa seeneen booda immoo dhuguma warroonni inni hidhate sun uummanni sun akka san ta'eef yoo jennee ilaallu immoo hin taaneef maaf tarii nageenya biyya keenyaatiif namoonni hedduun lubbuu waan dhabaniif nageenyi biyya keenyaallee gaddisiisaa waan ta'eef biyya dimookiraasiin hin jirre waan ta'eef immoo uummanni hedduun immoo akka Jawaar hidhatanii waan hin taaneef silaa akka Jawaar jedhetti akka hojii Jawaariitiif Jawaar mana hidhaa san keessa turbaan gaa jennee yaannu kanaaf immoo uummanni haala biyyaa ilaallee qeerroonis hamma danda'e sochii geggeessaa ture garuu milkaa'uu hin dandeenye ammoo Jawaar immoo sochii uummanni geggeessee akkasumas daaspooraaf qeerroon keenya sochii geggeessaniin
rabbiin guyyaa kanaan gahee achi keessaa nagaan isa baaseera. Kanaaf immoo Jawaar gara qabsootti deebinaan immoo addas qeerroon kalees akkuma isa wajjin jiru qeerroon nuti isa wajjin jirra karaa siyaasa karaa inni deeggaruun karaa isaa deeggarree siyaasa isaan deeggaraniin gara bilisummaatti ni ceena jechuu barbaada. Hedduu galatoomaa Ahimad yaada bal'aa nu kaasteef hedduu si galateeffannaa sagantaa keenya kan waan goolabnaa fayyaa ta'e. Ulfaadhaa isinillee warra Birraa Barii Miidiyaa. Galatoomii. Fardi ko